ana immoo isa gargaaraa jedhee hin haasa'u. Warri kanarraa eegaa jirtan baay'een jirtu kun hin ta'an. Isa achi dhiisa. It's not going to happen. Waan biraa wayii dhumaaf isin dubbachuu barbaadu tokko biyya Rwaandaa keessatti bara 1994 waan ta'ame wayii gabaabsee isinitti himuu barbaada. Rwaandaa keessa gosti gugurdaan lamatu jira. Gosa Hutuu jedhamuu fi gosa Tutsii jedhamutu jira. Gosni Hutuu jedhamu kuni gosa akka Oromooti, gosa guddaa. Angoo biyya argatanii biyya bulchaa turan. Gosti Tutsii jedhamtu tun angoo waan baratteef yeroo baay'eef angoo irraa bu'uu hin barbaaddu. Pirezidaantichi Rwaandaa ka amma jiru kun Paul Kagameen waraana ijaaratee qaba. Rwandaan Patriotic Front ka jedhu ijaaratee qaba. Tutsiin gosa xiqqoodha. Namichi bulchaan Rwaandaa kun maqaan isaa Juvenal Habyarimana jedhamu kuni utuu biyya bulchaa jiru saba guddaa keessaa ba'ee jechuudha. Saba Hutuu jedhamee waamamu, Hutuu jedhamee waamamu saba guddaa keessaa ba'ee utuu jiru saba ufii irraa amantii dhabuudhaan, saba ufii amanuu dhabuudhaan gosa Tutsii jedhamtu tana ta isa balleessuu barbaaddu tanatti dhaqee firoome. Waraana Paul Kagameen ka amma bulchaa jiru kun Rwaandaa keessatti qabutti dhaqee nagaya uumna jedhee nagaya wajjin dubbatee utuu deebu xayyaarri isaa otoo Kigali Rwaandaatti gadi bu'aa jiru xayyaararra gubanii jechuudha. Pirezidaantichi Juvenal Habyarimana jedhamu kun pileen isaan keessa gubate. Pirezidaantichi kun gosa guddaa gosa Hutuu jedhamu keessaa waan dhufee jiruuf gosti Tutsii jedhamtu tun angoo waan barbaadduuf waan angoo mi'eeffattee angoo barbaaddeef tooftama pirezidaantichi sunuu rukutamu kan taasifte isii ture. Maal ta'e achi booda gosti Hutuu gosti guddaan kun ol ka'ee gosa xiqqoo Tutsii san fixuu jalqabee jechuudha. Achi maal jedhan? Sabni guddaan angoofuu hin ta'u, kanaaf saba guddaa angoo irraa tiksaa turre, kunoo saba xiqqaa fixaa jiranii jedhan. Paul Kagamee bosonaa yaamanii angoo biyya san itti kennan. Warri akka Ameerikaa kun, Awurooppaa kun, Faransaayii kun deeggaranii jechuudha. Bara 1994 irraa jalqabee waggaa 25 irraa jalqabee jechuudha. Gosti Hutuu jedhamu sun gosti guddaan sun waajjira takkaaf dorgomuu hin danda'u Rwaandaa keessatti. Dorgomee jennaan bariisaa ajjeesu. Gadi ba'ee dorgomee jennaan bara 1994 nuuf fidaa jiranii baanii ajjeesu. Gosti guddaan gosti Hutuun Rwaandaa keessatti adhallee dhumaa jira jechuudha. Gosti bulchaa jirtu gosa Tutsii gosa xiqqoo san. Tooftaa isaan dalagan saba Hutuu san angoo irraa ari'uu qofaa osoo hin taane baraa hamma baraatti biyya Rwaandaa keessatti saba ta'anii akka hin dorgomne dorgomuu qofaa miti. Namni tokko Hutuu ta'uudhaan Rwaandaa keessa ajjeefamee jennaan mirgi dhala namaallee nama sadii akka hin gaafanne mallattaa'ee jira jechuudha. Uummata Oromoo awwaan isinitti himu jira. Wanti natti mul'atullee jira. Yoo Oromoon Abiyyi balleessuuf Tigraay wajjin Oromoo ta'ee kan walii galu jiraate seenaa biyya Rwaandaa kana deebitanii akka qoratan isin barbaada. Namni dhugaadhaa namni baay'een barattanii jirtanii rakkina guddaatu jira. Siyaasa illee hirribumaa ka'aa Facebook ilaalaa adda ibalu kana jedheemi jedhaa namni hoolota tisullee gadi ba'ee waa viidiyoo dubbate adda ibaluun dhukkee irraa kaaseemi adda ibalu akkana isa godheemi adda ibalu kana dubbateemi adda waan kana deemamaaraami. Namni dandeettii siyaasaa hin qabne illee gadi ba'ee uma barbaade yoo dubbate Oromoon isa qabatee fiigaan. Kanaaf
sabni Tigiree kootu ana wajjin firoomi ambilisa si baasaa kasiin jettu yoo jiraatte jecha sana ammoo ka amantu yoo jiraatte gaaga'amuma ummata Oromootii fiduufi malee bu'aa biraatii miti. Waraanni fedhalleen kaabitaa irraa ka'uu danda'a. Mirga irraa waraanni wayii ka'uu danda'a. Sunillee Abiyyiin buustu. An ifaan ifatti nitti hima. Wanta bu'aa qabaatu miti. Ummatni Oromoo duraan dursee wanta wareegamaa jiruuf yoo beeke maaf akka wareegamaa jiru yoo hubateen booda isa argachuu danda'a jechuudha. Sabni maaliif akka wareegamaa jiru hin beekin gadi ba'ee wareegamuun illee bu'aan qabu. Wareegamuma itti fuufuu ta'a jechuudha. Addunyaa kamiinuu fuuldura dhaabbannee Oromoon dhumataa jira jennee dubbachuu hin dandeenyu. I'm just telling you frankly what's going on. Andurumarraa oppiidoon haa baddu jedhaa ture. Oppiidoon bu'aan qabdu jedhaa ture. Baay'een keessan oppiidoon gaariidha jijjiiramteetti tiim lammaa jettanii fiddan. Hiree Oromoo ka dhufe karaa deebisanii itti gaafatamaan Jawaar Mahaammadiiti. Ani maaf Jawaar irratti xiyyeeffadha. Ummatni Oromoo akka ummatni Israa'el Saamsoon hin duukaa bu'aa ture san ummatni Oromoo Jawaar hin duukaa bu'aa ture. Nuti gadi baanee isa deeggaraa ture. Isa Prime Ministerii gochuuf wanni nu hin dalagin hin turre. Inni ammoo gadi ba'ee isa Oromoo nyaatee dabarsee diinatti dabarsee kennu ta'ee jechuudha. Hadha sabni biraa bilisummaa ittiin lafa dhiitaa jira. Okay, that's it. Sabni wanta wareegamaa jiruuf hin beekin bu'aan isaa kanaa jechuudha. Fayyaa ta'a.